Israa'el biyya osoo hin taane piroojeektii Ameerikaan deeggaramuudha Kim Jong Un. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Israa'el mootummaa abbaa biyyummaa qabdu osoo hin taane piroojeektii Ameerikaan deeggaramu ta'uu ifatti ibsaniiru. Ejjannoon kun imaammata Pyongyang yeroo dheeraaf Israa'el akka mootummaatti beekamtii kennuu dhabuu fi dhiibbaa Ameerikaan waltajjii addunyaa irratti Filisxiin cinaa dhaabbachuu mormuu ishee waliin kan wal simuudha. Akka gabaasa kanaatti Kim Jong Un Israa'el akka walabataatee osoo hin taane meeshaa siyaasaa fi waraana Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti olaantummaa ishee eeguuf itti fayyadamtu ta'uu ibsaniiru. Yaadni hoogganaan kun yeroo wal dhabdee baha giddu galeessaa keessatti cimee jirutti kan dhiyaate yoo ta'u, Kooriyaan Kaabaa dhimma idil addunyaa irratti ejjennoo farra impeeraalistii irraa deebiteetti mirkaneessitu ta'ee ilaalamaa jira. Kooriyaan Kaabaa seenaa keessatti Israa'el akka mootummaatti beekamtii hin kennine, garuu kaayyoo Filisxeen yeroo hundaa deeggarte. Ibsi yeroo dhiyoo kun qoqqoodinsa ji'oopolitikaa gadi fagoo biyyoota dhiyaa fi mooraa farra impeeraalizimii Kooriyaa Kaabaatii gidduu jiru caalatti kan mul'isudha. United Arab Emirates xiyyaarota waraanaa 20 Itoophiyaaf gumaachuun ishee dhaga'ame. United Arab Emirates jettiiwwan waraanaa Miraagee 2000 maltii-rool jedhamanii beekamani lakkoofsaan 20 ta'an Itoophiyaaf gumaachuun ishee mandara Kaayiroo fi Shaabiyaan kuraa jira. Jettiiwwan waraanaa United Arab Emirates Itoophiyaaf dabarsitee laatte tajaajiloota waraanaa gosa adda addaa laachuu kan danda'amtu ta'uun isaas beekameera. Itoophiyaan meeshaalee waraanaa ammayyaawaa hidhachuun biyya Afrikaa keessaa ishee ijoo ta'uun itti fufteetti.